Saafaawwan kanneen sadarkaa tokkoffaadhaa xiqqaa fi guddaa irra dhaabbachuu miti uumaa osoo irratti illee uttaalee waan cabu miti itti aansee rakabootii kana maashaallah. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya jirra jirtus niin jedha. Egaa baleeyyan baga jiraatan alhamdulillah baga walumaan jiraanne meeshaa gabaabaa kawaalitii ta'e baay'ee qulqulluu ta'e kana qabadhee isinii dhiyaadhe baay'ee guddas miti. Bakka meeshaa babbareedaa hin isin immoo meeshaa qimamii jechuudha. Na akkasii baleeyyan mee Simbara dutinin jedha maashaallah. Akkasii siini matana irraan isinii jammara meeshaa kana guutuu isaa gatii isinitti hima haga xumuratutti nafaana turan isiniin jedha. Siiniin tuni kana fakkaatti baddellee deebitellee maashaallah yeroo baay'ee soqee dhabeen ofii kiyyatti garuu amma injirti jechuudha. Gatiin isii 2600 firee 6 jechuudha. Rakabootiin kuni rakabootii baay'ee bareedaadha. Akkanatti firee 6 qabata. Yooniin jechuudha siiniin irraa guure firee 12 sin qabata jechuudha. Masqammacaa yooniin irraa guure masqammacaa isii tanooniin irraa guure firee 12 sin qabata. Masqammacaan baay'ee gurguddoodha. Kanaaf akkanatti akkatti asin hagana eegas illee 6 hin qabata jechuudha. Akka kanatti isii masqammacaa isii tana wajji immoo firee 6 qabata isiniin jedha. Akkasii rakabootii kana mee kaameraamaanni kenna baay'ee agarsiisa. Bakka maashaallah baay'ee bareeda rakabootiin kuni homaa akkana jira akka inni jirullee mudhii qaba. Almuuniyeemiin isallee maashaallah haga tokko kabboleeyyan kiyya. Obboleeyyan rakabootichi kuni kana fakkaata. Akkanatti jalli isaallee akkana jira. Jalli isaa irraan ba'u jechuudha kun. Irraan ba'u garuu yeroo irraa baasuu barbaadanitti hin ba'a jechuudha. Ofii isaatiin immoo meelaa haga turaa jiru jechuudha. Ofii isaatiin dafee irraan ba'u walumaa galatti yoo irraa baasuu barbaadan suuta jettanii hiitan jechuudha. Haala kanaan deebisee hidhama. Kinootu micciiruun in sosocho'u irraa jechuudha. Sadarkaa tokkoffaadha. Irraan sosocho'uu argitan jedhee abdii qaba. Gatiin isaa 3000 siiniin immoo 2600 isiniin jedhe. Akkasii gaabboleeyyan kiyya rakabootii jimlaayitii irraa garuu filannoon namaa garaagara. Osoo wantoota akkana ajajattanii ammallee rakabootii nama dhufaa jiru baay'ee babbareedaadha jechuudha. Osoo isa ajajattanii ana baay'ee dasna jedha. Gubbaa kana of eeggannaa yoo itti fayyadamte akka jimlaayitii sanamma inni nama murallee jechuu kana obboleeyyan waan akka isin muru jechuudha cufaadha. Daawwiti wanni isallee jechuudha maashaallah. Bililleen qabu daawwitiin qabu akkasiin isiniin jedha. Itti aansee tartiibumaan isinitti hima zirgii tana jechuudha. Zirgiin darzaana gatii zirgii fireen 12 birrii 1800 isiniin jedha inshaallah. Itti aansee saarbisii kana. Saarbisiin kun baay'ee furdaadha. Mee as harkisii argisiisi. Obboleeyyan keenya tokkoffaa lammaffaa sadaffaa qaba jechuudha. Sadarkaa tokkoffaanii yooniin akkana isiniin jedhu afaaniif isiniin baay'ee furdaadhaan isiniin jedha maashaallah. Gatiin isaa 2100 birrii 50. Kuni maachidha. Firee 3 dhufa inni garuu inni firee 2 isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya itti aansee saanii kana jechuudha. Saanii kana nillee bifa kanaan ofumaa hiyyaan itti bareedee jennee fuudhe. Abbaa afuriiti. Bareedumee wardaan kun jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyya gatiin isaa yeroo ammaa kanatti 2000 isin jedha abbaan afurii kuni. Itti aansee zirgii kana jechuudha. Zirgii tanallee firee 12 qabdi. Zirgii kookisiiti. Zirgiin firee 12
باية بريد ما شاء الله إسين كواليت دياتنا فوق جدة تري زرقي أكسما سالي كوكسي ترين موكانا ترين إسكانا باية بريدة ما شاء الله بدأ اللي بليان كيا وافيتني في تبدأ بدأتني تري سجيه حاجة تقول ما تبي تنجلي أبديك أبغى تزيد هناني كوال فتاة تجارة بيتي أو بله أو كأدينس آتات ماله إنجلو جتشو بفكرني كوال فتاة كان تريفي زرقي أكس مساني كوكسيتي والفكاة ساني شو بعدين نانجت بله أدينس آسيوت هات ماله أجره كوالي تبي تبيته تنمي جتشو لا إتانسة global sahani dah global sahanin guddan isa kana jechuudha irra guddan isa kana lamaffaan isa kana mashallah baay'ee guddaadha saayizii bareeda jechuudha irra xiqqaanuu kanaan isiniin jedha abbaa shaniitti gatiin isaa 9,500 yeroo amma kanatti wanti akkaanii hedduu takka dabalee pilaastikiidha. Meeshii takka waan fagaara kana saqalee jechuudha. Pilaastikiidha. As ana kana 700 wayin bite pilaastika baaldii kana jechuudha. Garuu amma gara kumaatti seenaa jira. Ana 900 nin bite akkasiin jedha boleeyyan kiyya. Gugurdaa kana lamaanii fi abbaa leetira diidamaati kuni. Abbaa leetira diidama, abbaa leetira 10. ويتنام نجرو كانت فايدة ويتنام نجرو ما أوف أحماتك يجين كليتي رفلاني كنا فايدة ما فايدة بريدة ما شاء الله أكيد سنينجا التنسي ما طلع كنا ما طلع توني بلاستيك مولين دبل تبليان كيا كذي بس أقل لي سنينجا أكاسي دورة لبتر بس أديتني نجول لبيتو ترويج جود أما هو أكاسي كنا التنسي سافوان بودرا ما شاء الله باية بدر أنا ما ينفودا سوفيا سلاي ديك أمان كنو ججبا صدركات الكفانين سنينجر أبوليا كيا بيانسي كاكيلو كيا سنتينه دوغا ما جتني سافا كنا غفيتني ور دابت كنا متي تيكا كنا ور دابت ملتا جرامتي هما تاك سنينجر صدركات الكفاني وان اتي امنو في ور دابت تيكا في غدل جچودا اكاسي مي مرلتا مي كاميراماني كان كذا egaa balleeyyan meeshaan ani guyyaa irraatiif qabadhe dhufe kana fakkaata haga viidiyoo biraatti walitti deebinuti karabbi keessanaa turaa jecha kanas ta'e meeshaalee biroo warri barbaadan lakkoofsi kiyyaa duwwaa 964852526 argachuu dandeettani jalqabarraa warri hagammaatitti nafaana turtan ulfaadha galatooma isiniin jedha fedha keessa yoo ta'e laayikii naa tuqaa akkasumallee inshaallah yaada keessan nu kennan isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Obboleetii tootaniin qabaachuudhaaf gammaduu ati waan guumtu sittiin sabbaree awwaa hedduu qaalii tooyaa qulqulluu yaatan akkaan najjabduu annabii rabbootaan ta'e jabduudha bakki qabdu atis